Nagaan isiniif haa ta'u maatii chaanalii keenyaa akkam jirtu har'a immoo Addis Ababa Yuunivarsiitii ilaalchisuudhaan odeeffannoo garaagaraa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Akkasumas immoo barattoonni qormaata seensa yuunivarsiitii yookaan intiraansii qoramtanii warreen riizaaltii keessan eeggachaa jirtanii fi Addis Ababa Yuunivarsiitii galuudhaaf fedhii qabdan garuu immoo waa'ee yuunivarsiitichaa waan tokko hin beekneef akkamittiin akka yuunivarsiiticha seentanii fi waa'ee yuunivarsiitichaa waan tokko waan yuunivarsiitichaan wal qabatu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Warri yeroo jalqabaatiif gara chaanalii kana dhuftan chaanalii kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo like gochuudhaan eegalaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma beekamu Addis Ababa Yuunivarsiitiin yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti argaman keessaa yuunivarsiitii jalqabaa fi yuunivarsiitii baay'ee beekamaa ta'edha jechuudha. Kanarras darbee immoo yuunivarsiitichi yuunivarsiitii namoota ciccimoo garaagaraa baasee fi barattoonni Itoophiyaa keessatti dhiibbaa guddaa uuman garaagaraa keessaa ba'anidha jechuudha. Yuunivarsiitichi kan inni itti argamu magaalaa Finfinnee yookaan immoo Addis Ababa keessatti. Barattoonni darbaniif yuunivarsiitiin kun akkuma yuunivarsiitii kaanii yuunivarsiitii filannoo keessa galee barattootaan filatamee galamudha jechuudha. Garuu immoo yeroo ammaa kanatti fi waggoota darban muraasa keessatti yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii ofiisaa danda'ee fi barattoota qormaata seensa yuunivarsiitii yookaan immoo intiraansii fi UAT irratti hundaa'uudhaan barattoota gara mooraatti seensudha. Egaa barataa yookiin barattuun tokko yuunivarsiitii kana galuudhaaf wanti inni barbaachisu inni guddaan qormaata seensa yuunivarsiitii yookiin intiraansii darbuudha. Akkasumas immoo qormaata yuunivarsiitiin kun qoree seensisu kan UAT jedhamu darbuudha jechuudha. Yuunivarsiitii kana seenuudhaaf akkuma isiniin jechaa jiru intiraansii parsantii 50 ilaalama. Akkasumas immoo UAT'n kun illee parsantii 50tu ilaalama. UAT'n qormaata seensaa yuunivarsiitichi qopheessuu fi onlaayinii kan ta'e akkasumas immoo exam center iddoo garaagaraatti kan qoramtanidha jechuudha. UAT'n kun waan lama of keessatti qabata jechuudha. Innis immoo aptitude fi maatsidha. Reasoning question yookaan immoo aptitude fi quantitative question maatsii kan of keessatti qabatu yoo ta'u gaaffii aptitude wal fakkaatan gaaffii 55 akkasumas immoo gaaffii quantitative yookaan maatsiin gaaffii 45 jechuudha. Waliigalatti qormaata kanaaf kan kennamu sa'aatii 2dha. Reasoning question yookaan immoo gaaffii aptitude kun yeroo baay'ee jalqaba darbu. Innis immoo akkuma gaaffii kan quantitative sa'aatii 1 isiniif kenna. Akkuma isa xumurtanii immoo kallattiidhaan gara maatisii isaatti yookaan immoo quantitative question isaatti dabarsu jechuudha. Inni gaaffii 45dha. Kan jalqabaa immoo gaaffii 55dha jechuudha. Riizaaltiin qormaatichaa yookaan immoo UAT qormaaticha onlaayinii waan ta'eef yeroo san isinii deebi'a. Kanaaf immoo yuunivarsiiticha seenuu fi seenuu dhiisuu keessan tilmaamuudhaaf qabatamaallee yoo ta'u baate UAT san 50 irraa ilaaluudhaan akkasumas immoo riizaaltii intiraansii keessanii 50 irraa ilaaluudhaan walitti fiddanii dhibba keessaa ilaallachuudhaan qabxii ittiin barattoonni isin duubaa darban yoo quba qabaatan saniin tilmaamuu dandeessu. Yuunivarsiitichi kolleejiiwwan 13 qaba. Kolleejiiwwan baay'een isaanii magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Kolleejiin veterinarii barsiisuu kan Bishooftutti argamullee hin jiraata. Kanaaf iyyuu qormaata kanaaf akkamittiin akka galmooftan fi waa'ee yuunivarsiitichaa waa hundasaa akkasumas immoo dipaartimentiiwwan yuunivarsiitiiwwan kana keessatti argaman hunda isaanii viidiyoo itti aanu keessatti akka gaariitti akkasumas immoo odeeffannoowwan garaagaraa yuunivarsiitichaa dipaartimentii haa ta'u wantoota tokko viidiyoo itti aanu keessatti ni hojjedha. Amma viidiyoo sanii walitti deemnutti nagaatti.